Galmi Abbaa Gadaa giddugala aadaa fi seenaa uummata Oromoo bal'aa fi baay'ee filatamaa kan ta'e, baay'ee kan namatti toludha. Kanaafi galmi Abbaa Gadaa sargiidhaaf yookaan cidha adda addaa geggeessuudhaaf, keessatti bashannanuudhaaf galma walgahii gurguddaa fi bareedaa kan qabu, akkasuma magaalaa Adaamaa wiirtuu daldalaa kan taate fi baay'ee filatamtuu kan taate keessatti kan argamu yeroo ta'u, galmi kun aadaa fi seenaa uummata Oromoo maqaa maqaadhaan kan qabatee jirudha. Galmi caffee guddaa akka Oromiyaatti baay'ee beekamaa fi jaallatamaa ta'ee galma kana keessatti argama. Galmi kun yeroo jalqabaa uumame yookaan jalqabame caakkaa fi iddoo baay'ee fokkisaa ture. Yeroo ammaa kana galmi Abbaa Gadaa baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hawwatudha. Hawwata turizimii harkisuu fi seenaa fi aadaa uummata Oromoo mul'isuu fi baay'ee filatamaa kan ta'edha. Asiin gama yeroo asii achi ilaaltanii baay'ee bakka namatti toluu fi magaalaa Adaamaa daandii galmarraanii baay'ee asii gadi yeroo ilaaltan baay'ee kan namatti toludha. Waafaatee yookaan bakki bishaan itti qorraan itti ilaalan asirra taa'anii bashannanuudhaaf baay'ee filatamaadha. Qilleensa gaarii fi filatamaa bareedaa hawwataaf baay'ee kan namatti tolu waan ta'eef cidha keessan lidatii yookaan guyyaa dhaloota keessanii asitti kabajachuun baay'ee barbaachisaadha. Achumaan qe'ee kana yookaan galma kana beeksisuufis baay'ee murteessaa waan ta'eef naannoo kanatti argamtanii galma Abbaa Gadaa kana akkasiin daawwattan, akkasiin firoota keessatti itti agarsiistan, akkasiin aadaa uummata Oromoo barsiiftan adaraan isinitti dhaamaa. Ani Waaqjiraa jedhamaa. Ilaaluu barbaadan kunuunsa kana baay'ee namatti tola. Galma Abbaa Gadaa horaa bulaa deebanaa. Baay'een isin jaalladha. Akkan isin jaalladhu isin iyyuu hin beektu. Kottaa daawwadhaa ilaalaa itti bashannanaa isiniin jedha. Galma Abbaa Gadaa.